Ministeerri muummee Abiy Ahmad fi jilli isaan indurfamuu Riippaabilika Cheekitti daawwannaa hojii taasisee jira. Kutaa magaalaa Furiitti dargaggoonni horsiisa loonii fi dhiyeessii aannanii irratti gurmaa'an dhiphinni iddoo hojii fi rakkoo ibsaan bishaanii oomishtummaa isaanii irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu himan. Oduu maddeen alaatiin Moozaambiik karoora anniisaa haaromfamaa doolaara biiliyoona 80 hojiirra oolchuuf hojjetaa jiraachuu beeksifte. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromootti irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti hima. Oduu yeroo kanaa kan isinitti himu Antafarii Gammeetii nu hordofaa. Daawwannaa hojiitiif gara Riippaabilika Cheekitti kan imalan Ministeerri muummee Abiy Ahmad waajjira ministeera muummee biyyattiitti simannaan taasifameefii jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmad fi Ministeerri muummee biyyattii Piiter Fiyaalaan dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti akka mari'atan himamee jira. Hooggantoonni biyyoota kanneenis marii isaaniitiin tumsa gama raayyaa ittisaa baroota lakkoofsisee fi qonna misoomaa albuudaa fi tuurizimii irrattis waloodhaan hojjechuuf akka ta'e mari'atanii jiru jedhamee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya daawwii ministeera muummee Abiy Ahmad daawwannee walitti deebina ammas nu duukaa bu'aa.
daawwannaan hojii ministeera muummee Abiy Ahmad Cheek Riippaabilikiitti taasisan milkaa'aa ta'uu deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salaamaawwit Kaasaa ibsan. walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsan garagaraas akka mallattaa'ee ibsanii jiru. Awwaayyuu kafanii dabalata qaba. daawwannaan hojii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad biyya Cheek Riippaabilik magaalaa Piraagitti taasisanii milkaa'aa ta'uu deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa aadde Salaamaawwit Kaasaa himaniiru. Ministeerri muummee turtii magaalaa Piraagitti taasisaniin walitti dhufeenya biyyoota lamaanii guddachaa dhufee daran cimsuuf waliigalteelee dandeessanii garaagaraa mallatteessaniirus jedhaniiru. Torbanotaan dura ministeerri muummee biyya Cheek Riippaabilik Piiter Fiyaalaanis daawwannaa hojiif magaalaa Finfinnee dhufanii Itoophiyaatti hojiilee riifoormii raayyaa ittisaa fi kan ministeerota biroo daawwatanii akka turan ni yaadatama. Biyyi Cheek biyyoota simaa'oo misooma waliin gaggeessa jettee adda baastee ja'an keessaa tokko Itoophiyaa godhachuu hordofee affeerraa daawwannaa taasifameefiin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmadis gara magaalaa Piraag akka dhaqanis aadde Salaamaawwit himaniiru. Ministeerri muummee daawwannaa Piraagitti taasisanii kanaan godambaa biyyattii dabalatee iddoolee seektaraalee muuxannoon irraa fudhatamuu daawwataniirus jedhaniiru. ሙዚየም ሊኖር እንደሚገባ በስፋት አንስተዋል። በዚህ ደግሞ biyyi Cheek Riippaabilik biyya muuxannoo guddaa gama godambaa ammayyaatiin qabdu. Kanaaf biyyattiin muuxannoo cimaa qabdu kana fayyadamtee Itoophiyaatti godambaa seeneffama waloo lammiilee Itoophiyaa gidduutti cimsuuf dandeessisu akka ijaartuuf gaaffiin dhiyaateeraaf. Biyyootni lamaan walitti dhufeenya seenaa waliin qabu jedhameera. Walitti dhufeenyi gaariin gama seenaan jiru kunis dameelee birootti babal'achuu qabu irratti waliin mari'ataniiru jedhaniiru. ሁለቱ ሀገራት ጠንካራ የሆነ የወታደራዊ የአቅም ግንባታ ትብብር አላቸው። biyyoonni lamaan leenjii ololtummaa irratti tumsa cimaa waliin qabu. Keessattuu humna qilleensaa irratti walitti dhufeenya cimaatu jira. biyyoonni lamaan koomishinii tumsa diinagdee walus hundeessuuf walii galaniiru. addattis tumsa waloo damee qonnaa irratti jiru cimsuufis walii galameeras jedhaniiru. ministeerri muummee magaalaa Piraagiin dabalatatti magaalaa Brunoo jedhamus daawwataniiru. magaalaa Brunootti tiraaktaroota oomishan kaampaaniin tiraaktaraa fi maashinariiwwan galtee qonnaa oomishu Zeetuun jedhamu duratti Itoophiyaatti tiraaktara ergaati kan jiru. tiraaktaroota 80 ol qonnaan bultoota Itoophiyaa biraan geera. walitti dhufeenya daldala kaampaanichaa dhuunfaan taasisaa jiru kan gara mootummaatti akka guddatuuf walii galameera. carraaqqii oomishaaf oomishtummaa dachaan dabaluu ታሲፈሙ ካንተም ስለጀቹ ደግሞ ከፍ በማድረግ በተለይ ጥራት ያለውን የግብርና ማሽነሪዎችን ሀገር አሁን ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በተለይ በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገው nageenya waaraa fiduuf filannoon inni xumuraa mari'achuu waldhaga'uu fi waliigalteedha jedhe ministeerri nageenyaa. waltajjiin marii mana maree nageenyaa lammaffaa bakka ministeerri nageenyaa fi dureewwan dhaabbilee amantaa akkasumas qooda fudhattoonni garaagaraa argamanitti taa'amee jira. Asaantii Hasan dabalata qabdi. dhalli namaa qajeelummaa yaadaa fi gaarummaa amalaa inni calaqqisiisuun namummaan isaa madaalama. duudhaan hawaasummaa immoo calaqqee yaadaa fi amalli dhala namaa ittiin mul'atudha. kana keessatti ijaarsi nageenyaa gaafa yaadamu duudhaalee hawaasaaf xiyyeeffannoon barbaachisaa ta'ee kennamuu akka qabu qorannoowwan ni mul'isu. kanaaf immoo waliigaltee fi wal danda'anii nagaatti jiraachuun dirqama. kun ta'eetu jiru darbee darbee walitti bu'iinsi naannolee biyyattii iddoo tokko tokkotti uumamuun lubbuun darbuu fi buqqa'uu lammiileef sababa yoo ta'u mul'ata. waldhabdee kana bu'uura irraa furuuf ministeerri nageenyaa mana maree nageenyaa hundeessuun isaas ni yaadatama. kanaanis waltajjii marii mana maree nageenyaa lammaffaa qaamolee hawaasaa hirmaachise irratti ministeerri nageenyaa obbo Binnaalfaa Andu'aalam nageenya waaraa fiduuf filannoon inni dhumaa mari'achuu waldhaga'uu fi waliigalteedha jedhan. ሰላምን ሁሉም ሰው ካልፈለገው የተወሰነ አካል ስለፈለገው ብቻ ሰላም አይረጋገጥም። nageenyi yoo namni hunduun barbaadin qaamni muraasni barbaadeef qofa nageenyi hin mirkanaa'u. hundeen nageenyaa nama hunda. nageenyi kan eegalu keessoo keenyaayi. kun akka jirutti ta'e walitti bu'iinsaa yeroo ammaa mul'atu furuudhaaf deeggarsaaf tumsa nama hundaa barbaachisa. qaamolee nageenya dhabanii miidhamaniif mootummaan akkasumas namni hundi waliigaltee biyyaalessaa irratti tarkaanfii hin fudhatu yoo ta'e nageenyi mirkanaa'u hin jiru. namni hunduu nageenyaaf waliigalteedhaaf of qopheessuu qaba. karaa kanaan nageenya mirkaneessuu dandeenya. deetaan ministeera nageenyaa Taayyee Danda'aa gabaasa raawwii hojii mana marichaa kan dhiyeessan yoo ta'u kanaanis dhimmi nageenyaa kan dhaabbata tokko utuu hin taane hirmaannaa qaama hundaa kan gaafatudha jedhan. ዘመናዊና ውጤታማ የግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት walitti bu'iinsa dursanii ittisuu irratti qajeelfamoonni ammayyaa fi bu'aa qabeessa ta'anii akka jiraataniif muuxannoowwan argamanii ni jiru. kana karaa bu'aa qabeessa ta'anii fi Itoophiyaa madaaluun diriirsuuf hojiileen hojjetamaa jiru. wixinee labsii buqqaatota biyya keessaa irratti xiyyeeffatuun deebii fi furmaata tamaa kennuun kan nama rakkisu miti. naannoo Beenishaangul Gumuziitti lammiileen qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqaafaman deebi'uun jireenya isaanii qajeelfachuu jalqabaniiru. kunis bulchiinsa nageenyaan kan hojjetame.
Qaamoleen hawaasaa waltajjii marichaa irratti hirmaatanis nageenya eegsisuuf gumaacha isaan irraa eegamu kan bahatan ta'uu himanii jiru. ተግባራ ከሌለ ወሬ ብቻ ሆኖ ወረቀት ብቻ ላይ ከቀረ wanti hafe yoo jiraate hojiirra oolmaasaati. hojiirra oolmaan yoo hin jiraatin gatiin qabu. kanaafuu akkamiin gara hojiitti fiduun lafa qabsiisuu dandeenyaa isa jedhu irratti otoo yaadame. ህብረ ብሔራዊነት ብዝሃነት የሚባል hariiroo haaraa obbolummaa fi sabdaneessummaa jedhamu uumaa jirra. rakkinni kana gidduu jiru immoo sabdaneessummaa fudhachuu fi fudhachuu dhabuutu mul'ata. kana immoo xiyyeeffannoo itti kennuudhaan barsiisutu nurraa eegama. hunduu akka fudhatuuf jechuudha. ባህሪኒቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ አምባሳደር ሽፈራው ገነቲ ዲማ ለሚሌ ራቲ ገርጋራ ሚኒስትር ዲሞታ ቡልቺንሳ ፊ ቆንስላ ባህሪን አምባሳደር ዶክተር ሙሐመድ አሊ ወሊን አከማሪያተን ሂመሜ ጅራ መሪ ሳኒቲን ለሚሌ ከራ ሴራን አላን ሀየመ ጅሬኛ ሂንቀምኔ ሀየመ ጅሬኛ አርጋቹን ሀላ ሆጂ ኢሳኒ ሆጀታን አከምጄፈሙ ራቲ ዱበተኒ ጅሩ ሀሪሮ ብዮ ተለማኒ ጭምሱፍ ገመ ሁንዳን ከን ሆጀታን ተውንስ ሂመሜ ጅራ ji'oottan afran darban galiin birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 93 ol sassaabamuu ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. galii biiliyoona 100 fi biiliyoona 96 sassaabuuf karoorfame keessaa galiin birrii biiliyoona 100 fi 93 sassaabamuun dhibbentaa 98 milkeessuun akka danda'ame eeramee jira. raawwiin hojii kan waqtii wal fakkaataa bara darbee waliin yoo wal bira qabamu caalmaa birrii biiliyoona 30 agarsiisuu ministeerri galiiwwanii Aynaalam Nugusee ibsanii jiru. ji'oottan arfan darban akka dhaabbatatti galii birrii biiliyoona 196.36 sassaabuuf karoorfannee karoora keessaa birrii biiliyoona 193 sassaabuudhaan dhibbeentaa 98.7 milkeessineerra jechuudha. raawwiin hojii kun waqtii wal fakkaataa bara darbee waliin yoo wal bira qabamu guddina birrii biiliyoona 19.02 yookiin 30.99 guddina agarsiiseera jechuudha. haala sassaabbii galii kanaa immoo damee dameedhaan yoo qoodne ilaallu galii biyya keessaarraa ji'oottan arfan darban galii birrii biiliyoona 129.18 sassaabuun galii harka dhibbaa ol harki 129.18 milkaa'eera jechuudha. ji'oottan afran darban kontiroobaandii irraa meeshaalee qabaman irraa galiin birrii biiliyoona 4.7 sassaabamuusaas eeranii jiru. የገቢ ኮንትሮባንድ ወደ 3.4 ቢሊዮን የሚጠጋ nuusa waggaan galumsa kontiroobaandiirraa birrii biiliyoona 3.4 fi ba'umsa kontiroobaandiirraa immoo birrii biiliyoona 1.3 siqu. walumaa galatti meeshaaleen birrii biiliyoona 4.7 tilmaamaman qabamaniiru jechuudha. qaamolee kana keessatti hirmaatan irratti gama tarkaanfii fudhachuutiin shakkamtoota 312 keessaa namoota 258 irratti koomishinii gumuruukaan qaamolee nageenyaa federaalaa fi naannoo akkasumas raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa kan biroo waliin tarkaanfiin barsiisaa ta'ee fudhatamuu danda'ameera jechuudha. hojumaatniiwwan carraa hojii babal'isuudhaaf oolan hojiirra oolchaa akka jiru biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa oromiyaadhaa beeksisee jira. baankiin siiqee gama isaatiin dargaggootaa fi qonnaan bultootaaf bara kana birrii biiliyoona 20 ol liqeessuudhaaf karoorfachuusaa ibsee jira. Heeransilashii dabalata qabdi. dhimmoota mootummaa naannoo oromiyaan xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiran keessaa inni tokko hojii dhabdummaa hir'isuudha. rakkoo yaaddessaa kana furuuf qindoomina qaamolee garaagaraan hojjetamaa jira. haa ta'u malee dargaggoota waldaalee garaagaraan gurmeessuun carraalee hojii babal'isuuf hojjetamaa jiraatus rakkooleen hojimaataan walqabatan adeemsicha lafarra harkisaa turaniiru. waldaalee si'aayinaan gurmeessuu dhabuun rakkoo dhiyeessii fi faayinaansii fi kanneen biroos danqaa damichaa ta'utu himama. rakkoolee kanneen maqsuuf tajaajila wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo cimsuun hojjetamaas jiraachuu hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa oromiyaa eebbaa garbaa himaniiru. galmeessuu calaluu gurmeessee liqa argatee iddoo argatee yaaganni hojii keessa galuutti uummanni achi jiruu fi hojjettoonni wiirtuu sana keessa jiran waliin ta'aniitu mijeessu deeggaru jechuudha. kanaaf wiirtuu gurmaa'insa isaarraa kaasee bakka itti tajaajila kennu dabalatee sektoroonni dhimmi ilaallatu achitti deemanii hojii dhabaa tajaajiluu irratti hojimaan isaa akka fooyya'uuf cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha. ammatti rakkoon jiru
iddoo tokko waajjira biraa deemu gidduutti yeroon dheeratee otoo hojiitti hin galiin turuutu jira. Liqiinis wal qabatee liqii baankii irraatii yeroodhaan argachuu qusatee ka'ee yeroodhaan argachuu keessatti harkifannaatu jira. Rakkoolee loogii fi hojimaata badaadamee carraa hojii uumuu keessatti mul'atan maqsuufis hojimaanni teeknooloojiin deeggarame diriirfamuu ibsaniiru. Namni muraasni qofti asiif achitti akka hin fayyadamneef teeknooloojiin baayoomeetiriksii diriiree jira. Inni kun yaaliirra jira. Isa kana iddoo 125tti kanaan dura kan raabsamee jiru. Isa kana bal'isuudhaaf 250 dabaluudhaaf amma hojii jalqabnee jirra. Baayoomeetiriksiin kun ashaaraa fudhata. Ashaaraa ijaa, ashaaraa qubaa, fuula namaa, footoos, maqaas, piroofaayilii hunda waan fudhatuuf sooftiweerii tokkonis waan daataabeezii tokkotti galuuf namni tokko yeroo 2-3 iddoo garaagaraatti akka hin gurmoofne waan dhoowwuuf inni kun rakkoo kanaan dura nuquunnamaa ture kan furuu ta'a jenneetu abdannaa. Waldaaleen erga gurmaanii booda yeroodhaan liqii argachuu dhabuunis rakkoo damee carraa hojii uumuutti danqaa ta'aa jirudha. Naannoo Oromiyaatti waldaaleen intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaan gurmaaniif liqii dhiyeessaa kan jiru baankiin Siinqee gama isaan qaamota lameenuu bira rakkoon jiraachuu ibsa. Ulaagaalee liqiidhaaf barbaachisoo ta'an akkuma silas kaasaa ture kan baankiin baafatee jira, kan baankiin biyyoolessaa lafa kaa'ee jira. Ulaagaalee kana guuttatanii yeroodhaan xumuratanii dhufurratti hanqinni gama dargaggoota himaxaadhaan gurmaaniinis kan mul'atu ta'uu isaa hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin ammoo gama hojjetaa kennaatiinis keessattuu tajaajila si'ataa ta'e kennu irratti hanqinni iddoo tokko tokkotti kan mul'atu ta'uu isaa. Waldaaleen aanotaa bulchiinsa magaalotaa miindaa hojjetoota mootummaa akkasumas lafa baadiyyaa qabsiisuun liqeeffachuun akka danda'amu ibsameera. Baankiin Siinqee carraaqqii hojii dhabdummaa hir'isuuf taasifamaa jiru tumsuuf bara kana liqii dargaggootaaf birrii biliyoona 5 ramaduu beeksiseera. Bara kana naannoo biliyoona 5 olii dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaaf akka liqeessuu dandeenyu karoorri qabamee irratti hojjetaa jirra. Gama biraatiin ammoo qonnaan bulaadhaaf namoota waan adda addaa irratti sadarkaa baadiyyaatti gurmaaniif ammoo dhuunfaa isaatiinis kan hojjetan naannoo biliyoona 15 qopheessinee jirra. Akka waliigalatti tajaajila maayikiroo faayinaansiidhaaf bara kana biliyoona 20 ol liqiidhaan dhiyeessuudhaaf bal'inaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa asumaan kaasuu barbaadeeti. Biiroon carraa hojii uumuu Oromiyaa dargaggoota naannichaa damee qonnaa manufaakcharingii fi tajaajila isaan biiroo irratti gurmeessuun carraa hojii babal'isuuf carraaqaa jiraachuu beeksiseera. Kutaa magaalaa Furiitti dargaggoonni horsiisa loonii fi dhiyeessii aannanii irratti gurmaa'an dhiphinni iddoo hojii fi rakkoon ibsaa fi bishaanii oomishtummaa isaanii irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa himatan. Bulchiinsi kutaa magaalaa Furii gama isaatiin rakkoolee kanneen yeroo gabaabaa keessatti furuuf kallattiin kaa'amee adeemsa irra jiraachuu isaa beeksisee jira. Awwaluseen dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti inisheetiiviiwwan qonna magaalaa xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiran keessaa inni tokko horsiisa loonii fi dhiyeessii aannaniiti. Kutaa magaalaa Furiitti waldaaleen 79 hojii qonna magaalaa irratti hirmaachaa kan jiran yommuu ta'u, hojii kanaaf sheediiwwan 132 qophaa'uun tajaajila kennaa jiru. Qaamolee waldaan gurmaa'uun hojii horsiisa loonii fi dhiyeessii aannanii irratti hirmaatan keessaa dargaggoo Bayyansaa Dhibba Bultii isa tokkodha. Amma sa'a 15 qabna. 15 keessaa 14 elmamaa jira. Tokko immoo rimaadhaa dorrobaadha jechuudha. Guyyaatti nuti dhiyeessinu liitira 140-50 dhiyeessaa jirra jechuudha magaalaa kana keessatti. Liitira qarshii 65 gurguraa jirra. Nuti kennaa jirra. Kontraata kennaa jirra jechuudha. Isaan nurraa fudhatuun xummoonni dhiyeessinaa fi aannan qulqulluu ta'e. Shamarree Urgoo Ayyalee fi hiriyoonni ishees kutaa magaalaa Furii aanaa caffee Kaaraabutti waldaan gurmaa'uun hojii horsiisa loonii fi dhiyeessii aannanii hojjetaa jiru. Nuti keenyayyuu ijoollee qotee bulaadha. Ijoollee qotee bulaa ta'e immoo waa'ee horii namni hin beekne hin jiru. Sanumarraan garanatti jijjiirree fedhii hojii waan qabnuuf gurmoofnee iddoo gaafannee nuu kennanii hin jalqabne. Bara 2014. Waldaaleen kunneen dhiphina iddoo hojii fi dhiyeessii misoomaalee bu'uuraa akka ibsaa fi bishaanii wal qabatee rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Horii hullee yoo gadi baasne nuti gaamma torbaniin qaama isaanii dhignaaf horii kana gadi ba'anii gaafa gadi baasnu achi fiiguu as fiiguu warri kutuu hin kufuu cabuu danda'u. Amma yoo darbe sa'aan sun amma otoo si gadi baasnuuti hin kuftee cabde jechuudha. Bakki si dhiphateera, bakki nuti dhiphatee jira. Akkasumas illee yeroo jabbii isheen altullee abbiitu jabbiidhaan nuti rakkachaa jirra. Horii gaafa horsiistuu akkasumatti mana keessatti ta'e qofa osoo hin taane baastee miila isaanii diddireeffachuu qabu.
sosocho'uu qabu. Akkanumatti akkuma dhaabatanitti ji'a 9 garaatti baatanii kan akka yeroo dahaanis rakkina guddaa irra gahaa jabbiloonni isaanii garaatti kan du'an hin jiru. Asuma dhaabatu, asuma oolu, asumatti nyaatu, asumatti dhuguu baqqasu. Hoggaadhaan hoggaatti jechuudha. Kuni iddoo dhiphinni iddoo jira, bishaan jira rakkin bishaan binneeti guyyaa guyyaadha. Qulqullinni isaanii eegamuu qabu. Dhiqamuu qabu. Aanaa caffee kaaraabutti waldaaleen horsiisa loonii fi dhiyeessii aannanii irratti hirmaatan 16 ta'uu kan eeran ogeessi beelada aanichaa Abbebe Margaa rakkooleen waldaaleen dhiyaatan oomishtummaa isaanii irratti dhiibbaa kan uuman ta'uu dubbatu. Qilleensa argachuu qaba, aduu argachuu qaba, yeroo barbaachisaa ta'etti immoo mana keessa deebi'ee boqonnaa fudhachuu qaba. Kanaaf iddoo dhiphaa kan ta'u baay'ee kaasu lammata immoo rakkoon bishaanii guyyaa guyyaadhaan daayilii bishaan binnee bu'aa buusaan jiru. Dadhabbiin keenya deebi'ee bittaadhumatti bahee jira waan ta'eef wal madaalaan jiru galit keenya. Bulchaa ittaanaan kutaa magaalaa Furii Shimallis Lammeessaa rakkoo jiru quba qabaachuu eeranii rakkoo bishaanii fi ibsaa yeroo gabaabaa keessatti furuuf kallattiin kaa'amuu beeksisaniiru. Bishaan yeroo gabaabaa keessatti hin galchina. Kanaaf immoo faayinaansiin barbaachisu adeemsi tokko barbaachisu waan harkifatee malee ajandicha waan salphisnee dhaabbatee miti jechuudha. Isaasitti immoo fala yeroo jenne konkolaataan tajaajila biraatiif oolu yeroo yerootti akka isaan gidduudhaan deeggaru kallattii keenya fi jira. Kan ibsaa kana guyyaa gabaabaa keessatti akka galuu danda'u anis ofii qabadheen hoogganaa jira jechuudha. Isarratti amma piroogiraasiin mootummaa naannoo bulchiinsaa jiruuf kuni dhaabbilee ibsaa kun garaagarummaa qaba. Kanaafan guyyaa kana jedhee dubbachuudhaaf rakkadhaa garuu itti dhiyeenya hojicha hoogganuu akka qabu namni bal'aa jechaadha. Kan bishaan yeroo gabaabaa keessatti kanaaf. Rakkoo dhiphina iddoon ol qabatee jiru furuufis aanaalee 3 kutaan magaalaa Furii qabu keessatti sheediiwwan babal'aan ijaaramaa jiraachuu himaniiru. Xiqqaate rakkoo kana furuudhaaf kilaastara 36 sheedii 72 iddoo tokkotti ijaaraa jira jechaadha. Muudaa Furii keessatti kilaastara 21 sheedii 42 ijaaraa jira. Gadaa Faajis akkasuma jechuudha. Gaafa kana ijaarru seentariin keenya akkan erga sira approachii 3 isiniin jedhe kana buleeyyii sin hammata. Waldaa haaraa hojii dhabeeyyii qonnaan bultoota sin hammata akkasumas haawusooldi leevilii sin hammata jechuudha. Kanaaf rakkoo isaanii hiikuudhaa fi karaa musliin jedhe kanaan dafnee shiifti goota. Bara kana kutaa magaalaa Furiitti qonna magaalaan hanga ammaatti lammiilee 4,200 oliif carraan hojii uumamuun ibsameera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma kanarratti turtii kan taasisnu ta'a. Dhimma kanarratti obbo Darajjee Abarraa hoogganaa itti aanaa waajjira qonnaa magaalaa Shaggar as istuudiyootti affeerranneetti kan jiru. Obbo Darajjee baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Anaa dhufu baga nagaan nu eegdan. Ayyee mee komii dargaggoota kana egaa oduurraa walumaan dhageenyeetti kan jiru. Akka waliigalaatti dargaggoota gurmaan kana rakkoo isaan kaasan kana furuudhaaf akka magaalaa keessaniitti maaltu hojjetamaa jira kan jedhu irraa ka'a. Egaa akkuma beekamu magaalaa Shaggar bara darbe kan hundeeffame hawaasni magaalaa kana keessa jiru bal'aadha. Baay'een isaa qonna irratti kan hundaa'edha waan ta'eef sana giddugala godhannee bal'inaan mootummaanis xiyyeeffannoo itti kennee keessoo hawaasa qonnaan bulaa ta'eetoo sadarkaa adda addaatti jireenyi isaa akka fooyya'uu qabuuf hojii guddaan hojjetamaa jira. Kanaaf hojii gama misooma beelladaa keessaa tokko karaa addaatiin jedhamee tarkaanfii addaa fudhatee mootummaanis akka magaalaa Shaggarittis qabatamee hojii bal'aan hojjetamaatu jira jechuudha. Sanarraa ka'ee hojii dhabaa qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaa dinagdeedhaan akka isaan guddachaatu deemaniif kilaasteraan hundeeffamee achi keessatti lukkuu irratti horii aannaniit irratti foon irratti booyyee dabalatee jechuudha. Keessoo inisheetiifidha kuni karaa addaatiin magaalaa Shaggar keessatti hojii boonsan ta'e hojjetameera. Kanuma wal faana qabatee wanni akka koomitiitti kutaa magaalaa Furii irraa ka'aatoo jiru keessoo aanaa muudaa fi amma yaanni ka'aatoo jiru kanarraa gaafa laallu sirriidha. Hanqinni bishaanii akka jiru hin beekama akkuma waliigalaatti jechuudha. Achi qofa osoo hin ta'in akka magaalaa Shaggaritti hanqinni bishaanii jira. Sana furuudhaaf hooggansi magaalaa keenyattis qabatee dhaabbilee adda addaa wajjiniin hojiin hojjetamaatu jiru bal'aadha jechuudha. Keessattuu akkuma jedhame horiin sun kunuunsa barbaada. Yeroo yeroodhaan dhiquu barbaada. Bishaan isaanii yeroodhaan argachuu qabanii. Kanaaf maneejimentii isaanii keessatti bishaan iddoo olaanaa qaba waan ta'eef sana furuudhaaf
kechoo istaandardii sheedotaa keenya eegsisuudhaaf hojiin hojjetamaatu jiru keessaa tokko bu'uuraalee misoomaa toora sanitti guutuudha waan ta'eef wal faana qabatamee irratti hojjetamaatu jira jechuudha yeroo ammaa kana bal'inaan jechuudha sanirra darbee iddoo dhiphina lafaatiin wal qabateetoo sanas bifa addaatiin jechuudha lafti saayitiin kennameef jechuudha saayit pilaaniin kennameef karaa adda ta'een kophaatti lafa bal'ifamee akka irratti hojjetamuu danda'u sun istaandardii mataasaa qaba jechuudha fakkeenyaaf horii aannanii amma agarre kana horii aannanii tokko sheedii tokko keessatti horii 40 kan galuu qabu horii 40 saniif immoo kaaree 345 istaandardii ogummaadhaan qoratamee taa'edha jechuudha iddoo horiin dhaabbatu jira iddoo itti turuu jira iddoo itti nyaanni isaa wanni jedhamu jira waan ta'eef sana giddu gala godhatamee istaandardii san eegee akka deemuuf hojiin hojjetamaatu jira hanqinoonni tokko tokko immoo hojii keessatti muddatan jiru sana garuu furuudhaaf xiyyeeffannoo addaatti kenname hooggansi olaananis akka seektara keenyatittis jechuudha akka waajjira qonna magaalaa Shaggarittis xiyyeeffannoon itti kenname yeroo ammaa kana sirreessuudhaaf itti deemamaatu jira jechuudha. Hanqina bakkaatii fi akkasumas kan bishaanii qofa osoo hin taane ifaallee rakkoo akka qaban himataniiti kan jiran jechuudha. Kana hoo maddarraa furuudhaaf akka waliigalaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii akka bulchiinsa magaalaa Shaggaritti hojiitti galchuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru hoo maal fakkaata kan jedhus nu kaasa. Ibsaadhaan wal qabsiisee akkuma jedhan dhugaadha. Ibsaan iddoo baay'eetti rakkoo qaba sana furuudhaaf akkuma magaalaa Shaggaritti dhaabbilee humna ibsaa wajjin dubbatamee sana hiikuudhaaf itti deemamaatu jira bakkeen hiikamaatus jiru jira. Isaan birattis wanni itti deemamaatu jiru jira dubbifamee qaama naannoo san irratti hojjetu humna ibsaatiin wal qabsiisee dubbifameetu yeroo gabaabduu keessatti karaa itti hiikkachuu danda'uun hojiin hojjetamaatu jira jechuudha. Dhugaadha komiin isaan kaasan sana qabannee irratti hojjechaa akka jiru hubatamuu qaba jechuudha. Magaalaa Shaggar gaafa jennu baadiyyaadha bal'aadha waan baay'eetu jira toora san keessatti waan ta'eef hojiin hooggansis qabatee akka waajjira keenyattis qabannee irratti hojjechaatu jiru jira sana furuudhaaf garuu xiyyeeffannoon itti kenname karaa addaatiin ogeessi keenyas gadi bu'ee teeknikaalii akka deeggaru darbee immoo toora san irratti wantoota adda ta'e kiliirlii adda ba'ee akka dhufuu qabuu fi sana immoo hooggansaaf dhiyaateet illee hooggansi irratti mari'atee kallattii kaa'ee jira waan ta'eef sunis akka hiikkotti irratti hojjetamaa jira. Dhimma biraa dhimma iddootiin wal qabsiisee tarii iddoo amma sila kaasatu ture kophaatti kennamee fi sheedii sun karaa saniin akka hiikkatu hojiin hojjetamaatu jiru bal'aadha jechuudha akka waliigalaatti yaa'u kanuma jechuun barbaada. Akka magaalaa keessaniitti dargaggoota hojii dhabeeyyii kanaaf hedduun dargaggoonni hojiin argannellee naannaa kanatti akka baay'atan odeeffannoo qabna. Kanaan wal qabatee dargaggoota kana gurmeessitanii gara hojiitti galchuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Egaa kilaastara kana keessatti akka magaalaa seektara qonnaa irratti jechuudha. Seektara qonnaati irratti damee qonnaati irratti nuti kan wanni jennu fokas goonu keessawuu damee qonnaa keessa damee misooma beelladaa bal'aadha carraa hojii uumuudhaa fi dargaggoota kana yoo xiqqaate maatii qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaa eebbifamtoota achi keessatti bal'aan isaanii jiru. Isaan kanaaf carraan bal'aan as keessatti uumameetu jira waan ta'eedhaaf yoo xiqqaate walumaa gala kan qonnaan bulaa dabalatee naannoo 50,000 kan ta'u carraan hojii uumamee fi yeroo ammaa kana hojii keessa jiranii jechuudhas bu'aas lakkaa'uu jalqabanii jechuudha. Cinaatti dhaabbannee deeggaruu gabaa walitti dhumsa gabaa uumuu fi dhiyeessii irratti hojiin hojjetamu jira jechuudha. Bal'aa irratti rakkoon dhiyeessii jira waan ta'eef rakkoo dhiyeessii kana irrattis hojjechuudhaaf dhaabbilee kana fakkeenyaaf lukkuu fa'aa wal qabsiisee itiyoo chiikinii kan biroo wajjinis walitti hidhamnee hojiin hojjetamaatu jira jechuudha. Kan biraa kan nyaata beelladaatiinis wal qabsiisee hojiin hojjetamaatu jiru karooraan qabamee bal'inaan itti deemamaatu jira jechuudha. Maaddii guutuudhaan wal qabatee sochiin taasifamaa jiru akka bulchiinsa magaalaa keessaniitti isas nuuf ibsa. Egaa maaddii guutuudhaan kan beellada waanaan amma kaase kana as keessa jira waan ta'eedhaaf inni akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin kuduraa fi muduraadhaan tokkoon jiraataa magaalaa Shaggar keessatti dhaabbilees dabalatee dhaabbilee mootummaa kan dhuunfas dabalatee jechuudha. Instituushinii hunda keessatti iddoo bishaan jirutti jechuudha bishaan rakkoon tokko isa kan akka rakkootitti jiru sanarrattis bara darbe muuxannoo jalqaba kaanirraa kaanee bara kana muduraa qofaan naannoo miliyoona 5 qabannee waggaa guutuu hojjechuudhaaf karoora gadi bu'amee irratti mari'atamee leenjiin hubannoo kennamee hojiitti galamee jira jechuudha. Kuduraadhaanis wal qabsiisee akkasuma jechuudha. Kanaaf hojii bal'aan hojjetamaa akka jiruu fi qabatamaanis waliinis yeroo biraa deemnee daawwachuu akka dandeenyu carraa gaariidha waan ta'eef hojii bal'aan hojjetamaa jira. Xiyyeeffannoo addaas itti kennamee mootummaan naannootis hooggansi magaalaa Shaggaris olaantummaan qabatee hojiin kun hojii ijoo jiruuf jireenya hawaasa keenya jijjiiruu danda'u
Even qaala'insa gatii amma uumamu kanaa fi wabii midhaan nyaataa magaalaa mirkaneessuu keessatti iddoo olaanaa waan qabuuf hojii bal'aan akka hojjetamaa jiru ta'uu isaatii fi qabannee karooris gadi bu'amee duurfamee fulbaana irratti hojiitti galameetoo jira waan ta'eef yeroo ammaa kana raawwii keessatti hojii tokko tokko lakkaa'uu jalqabnee jirra jechuudha. Kan muduras kan kuduras darbee kan damee misooma beelladaa aannan lukkuu foon hunduma irratti hojii bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Maaddii guutuudhaan isa qabsiise. Hayyee obbo Darajjii Abarraa hoogganaa ittaanaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Shaggar bal'aa nuuf kennitaniif galatooma ulfaadhaa. Galatooma isinis fudhate. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo kanneen birootti wayita ceenummoo hojii gaarii abbaa gadaa Gujii duraanii Yuubaa Aagaa Xeenxanoo itti fufsiisuu fi dhaloota ittaanu dhaalchisuudhaaf faawundeeshiniin Faana Aagaa jedhamu hundaa'uun isaa ibsamee jira. Abbaan gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoo bara darbe dhukkubsatanii lubbuun addunyaa kanarraa darbuun isaanii kan yaadatamudha. Abbaan gadaa yuumni Dooktara Kabajaa Aagaa Xeenxanoo guyyaa bara gadoomaa isaaniitti hojiilee fakkeenyummaa qabu hojjetaniin akka mallattoo sirna gadaatti ilaalamus jedhan hundeessaa fi walitti qabaan faawundeeshinii Dooktarri Kabajaa Hayilee Gabree. Dooktarri Kabajaa Hayilee Gabree kaayoo faawundeeshinichaa gurguddoos akka itti aanutti tarreessanii jiru. Aadaan demokraasii bara 600 ture kun akka fuulduraatti dagaagu qorachuudhaan jaarraa 21ffaa itti fufaa kan jedhu itti qoratamaa akka deemamu akka ammayyoom gochisiisuudha. Inni kaayyoon lammataa hambaawwan aadaa hambaawwan gadaa bakka jiranutti qoratamanii kabajamanii fuulduraa dhaloota fuulduraa akka darban turistiif akka hawwatamu seenaaf qorannoo akka ta'an gochuudha. Inni sadaffaan akka abbaa gadoo namoonni biyya of kennanii of dabarsanii bulchanuu akka burqan iskoolaarii qopheessaa barsiisuu gochuudha. Inni afuraffaa hoggaa afur yeroo tokko maqaa isaatiin Nobel Prize kennu. Faawundeeshinichi dilbata dhufu sadaasa 23 bara 2016 bakka hooggantoonni olaanoo fi keessummoonni garaagaraa argamanitti ifatti akka hundaa'u seeramee jira. Uummanni Oromoo marti milkaa'ina faawundeeshinii kanaatiif tumsuu akka qabanis dhaamamee jira. Gadaan amma uummata maraati isin jedhee hime. Akka carraa ta'ee hambaan hafee kan jiru harka Gujiiti. Bara jaarraa 19 ka'ee irraa haqamaa beekamtii qofatu jira. Eenyummaan keenya akka hin banne hambaa amma jiru kana qorannuu hayyuuntu lubbuu dodoo jiranuu hambifachuu qaba. Kanarratti inni guddaan kan eegamu yuunivarsiitootarraan beektootarraan nama siyaasarraan wanni kun akka guddatu faawundeeshinii kana jalatti akka nu hiriira nu gaafan. Buna qulqullina qabu walitti qabuun fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuu irratti hojjechuu akka jiru waajjirri qonnaa godina Gujiidhaa beeksisee jira. Godinichatti qonnaan bultoonni aanaa Adoolaa Reeddee gorsa ogeessotaa fayyadamuudhaan oomisha qulqullina qabu gabaaf dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Mangistuu akkuma. Bunni sadarkaa biyyaatti sharafa haala argamsiisuun dinagdee biyyattii tumsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Akka naannoo Oromiyaattis godinaalee oomisha bunaatiin bal'inaan beekaman. Qonnaan bultoonni godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddees yeroon kun yeroo bunni itti walitti qabamu waan ta'eef oomisha keenya karaa qulqullina qabuun walitti qabaa jirraa jedhu. Waajjirri qonnaa nu tamaarseet buna diimaa guuradha. Siree irratti hafaadha. Dambiin buna qulqullina qabu. Qulqullinaan eegaa. Qulqullinaan walitti qabadha jedhanii akkasitti hojjenna akkasitti walitti qabna. Walillee shamsa gurraachi fi diimaa yoo walitti guuran
muchisii immoo kana yoo itti walitti ittiin kunne bara dhuftu seeraan nuun buusu sababa kanaaf mucha isaatis eeggachaa diimaa immoo keessaaf illee gurra. Kanaan dura buna jiidhaa gabaaf dhiyeessuun galii barbaadamu argachaa akka hin turre kan himan qonnaan bultoonni kunneen gorsa ogeessota irraa argataniin karaa ammayyaawaa ta'een oomisha isaanii gogsuun gabaaf dhiyeessaa jiraachuu isaanii himaniiru. Abbaa kunuunfata maasatti irratti abbaa kunuunfata manatti irratti abbaa kunuunfata waan gaarii an cidhaatti dhaanoo qabe bunni buna gabaree dabarsa. Taqee jaarranne siree jechuudha taqeedha afaan kennaan taqee san jaarranne amma gashaarraannee kaanee seeraan ulaagaa isaa akka eegatu goone akkasitti wal barsiisnee nuti itti fufaa jira jechuudha hojjetaa jira. Kifilee Erbaa hoogganaa waldaa bunaa Anfaraaraa yoo ta'u yeroo bunni ga'ee walitti qabamaa jiru kanatti qonnaan bultoonni buna qulqullina isaa eeggatee akka walitti qabanii fi deeggarsa barbaachisu taasisaa jirra jedhu. Yeroo buna isaa fidatee gara waldaa kanatti yennaa dhufu buna diimaa keessaafillee buna akkasii qofa filaa jennee guuraa jennee isaanitti himne isaanillee immoo deeggarsa kenna dhaga'anii buna diimaa guuranii nuu fidanii buna Oromiyaa yuuneniif yennaa geessinu sadarkaa isaa yennaa kennanu bunni kenna tokkoffaa qofa ba'a tokkoof lama sadi qofa ba'a. Ogeessonni qonnaas waqtii bunni walitti qabamutti deeggarsii fi hordoffiin cimaa taasisuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti hojjechaa jirra jedhan. Irra caalaa isaa gara baddaa ganaadha waan ta'eef naannoo badda dareetii fi baddaa funaannamaa jira jecha. Kanaaf nuti qonnaan bulaan keenna buna diimaa funaanee haalaan walitti qabee siree qopheessee siree isaanii irratti akka inni buna qoorsu hubannoo kennaafii jirra leenjis kennaafii jirra hordoffii deeggarsallee karaa ogeessa qonnaatiin illee godhaa jirra. Bulchaan aanaa Dulaareeddee Taaddasaa Jigaa hawaasni oomisha isaarraa fayyadamaa akka ta'uu fi hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jira jedhan. Maasii isaarraa kaasee bunni qulqullinaan haga guuramee gabaadhe kaatuutti of eeggannoo guddaan midhaan hojjetamu keessaa isa duraati. Kana jiddu galeessa godhachuun tokko hubannaa uumuun hojiin baruu barsiisuu ogeeyyii hojii bunaatiin eebbifaman ganda isaanii irratti gandoota irra ramadamanii deeggarsa adda addaa akka kennamuuf hojiin guddaan taasifamee jira. Itti gaafatamaa taanaan waajjira qonnaa aanaa Dulaareeddee bunaa gadi bu'uu wal qabateen oomishtoota biratti komii uumeeraa jedhu. Gatiin bunaa kan bara darbeetiin barana wal bira qabnee yoo ilaallu baay'ee garaagarummaa qaba. Bara darbe kiiloogiraamii tokko qarshii 50 haga 70 qotee bulaan gurgurachaa kan ture. Bara kana immoo komiin qotee bulaa biraa ka'u sadarkaa qotee bulaatiin wanni nuti ilaalaa jirru wanni qotee bulaan nu gaafataa jiru akka baran geddaa sanaa miti bunni kiiloogiraamii tokko qarshii 30 haga 35 kan inni bitamaa jiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Gujii Ba'aa Miratu Ballataa hawaasni godinichaa buna ga'ee qulqullinaan akka walitti qabuu fi deeggarsi taasifamaa jira jedhan. Yeroo ammaa kanatti bunni diimatee funaannamaa jira qonnaan bulaan walitti qabaa jira. Kanaaf bunni walitti qabamaa jiru kun qulqullina isaa eeggatee gabaa biyyaatii fi gabaa addunyaatiif akka inni dhiyaatu gama waajjira keenyaatiin bal'inaan hojjetaa jirra. Ogeeyyiin keenyas kan godinaa gadi bu'anii aanaa deeggaraa jiru. Kanaanas haaluma saniin isteeppii tokko gadi bu'anii ganda qonnaan bulaa haalli isaan ittiin deeggaraa jiru jira jechaadha. Rakkoon gatii bunaa wal qabatee ka'aa jirus sirrii ta'uu himuun rakkicha furuu fi qaama dhimmisaa ilaallatu waliin hojjetamaa jiras jedhaniiru. Gatii bunaatiin wal qabatee rakkoon nu qunnamee jira jechaadha. Keessumattuu oomishi bara darbe baay'inaan bitame gabaa addunyaatiif hin dhiyaanne waan ta'eef abbootiin qabeenyaa sababa kanarraa kan ka'e industirii isaanii banuudhaan hojiitti galuu hin dandeenye jechaadha. Kanaafuu yeroo ammaa kanatti qonnaan bulaan keenya buna gahe buna diimate funaanee gabaadhaaf dhiyeessuu irratti baay'een rakkachaa kan jiru ta'uu isaati gama gabaa bunaatiin rakkootu jira jechaadha. Kanaafuu inneen kun xiyyeeffannaa qaama hundaa barbaada. Xiyyeeffannoo keenyaas kan mootummaas kan qaama hundaa barbaada waan ta'eef gama kanaan furmaata kan inni argatu nuti sochii bal'aa godhaa jirra. Furmaata ni argatas jennee abdii qabna. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu guyyaa kanaaf qindeeffanne xumurree jirra. Oduu dursuudhaan turtii kanan isin waliin taasise guutuu ogeeyyota istuudiyoo waliin Antafarii Gammeeti. Horaa bulaa deebana.